السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكم زتان كم زمتو تهرفتو تجانا لقول دبرتو فيا كيسني جرتني يعني نجاوب بليتين تيسن عشان إجا كم زمتو تهرفتو تكنا قول دبرتو تاجلت واي دبرتو تاجمنا دبرتو تاركنا بل لنا في ركنا سيوتي أكم كيسابانا بل لنا وتي أكم ولين ترودا لنا وانجل والوجه مريا تاجرا والوجه لا جرا قاما إن شاء الله برنوني كنا كاتا متدري كنا كاتا اللي مالجنا سيتني dubartii fi wal'aansoon jireenyaa walii maalii jedha. Dubartii fi wal'aansoon jireenyaa walii maalii? Dubartiin jireenyaa wajjin wal'aansoo yoo baate ni mooyatti moo ni mooyatamti? Yookaan jireenyatu isii kuffisa moo isitu jireenya kuffisa gaafa wal'aansoo wal qaban? Dubartiin jireenyaan ni mooyatamtu. Ni mooyatamti jennee yoo yaadne dogongora. Dubartiin jireenya ni mooyatti akka gaariitti. Akkamiin mooyatti dubartiin jireenya yoo jenne jireenya mooyattuu jechuun qabeenya guddaa horatanii qabeenya guddaa mana galchanii yookaan qabeenya miliyoonaraan laakkanii baankii keessaa qabaatanii yookaan makiinaa oofuu yookaan xiyyaara bituu yookaan waan biraa bituu waan silaa qabeenya jedhame san qabaachuu miti. Jireenya mooyattuu jechuun mata durii of danda'e qaba. Egaa dubartoota obboleeyyantis bar jireenya moo'achuun qabeenya qabaachuun kenna mo'anne jireenyaan jedhamu. Namni makiinaa qabu tokko dubartiin takka makiinaa bittee yookaan wama feetee bittee mijaa'ee fi yoo xiyyaara bittee isiin sun jireenya moo'attee hin jennu. Qabeenyi dadhabdeellee fiduu dandeetta, akka carraallee fiduu dandeetta, lootariillee sii bahee argachuu dandeetta. Qabeenya qabaachuun jireenya moo'atan hin jedhamu. Egaa kabajamtoota hordoftoota obboleeyyantii jireenya moo'achuun rakkinna dabarsitee jireenya san keessa turuudha. Qabeenya horattee maqaa qabeenyaatiin waamamuu odoo hin taane rakkinna si mudate bu'aa bahee jireenya ciniinnattee keessa tartee ilmoota waliin bakka ga'uu qabdu ga'uutu wal'aansoo jireenyaa moo'attee si jechisiisa. Dubartiin goota. Gootummaan isii ilmoo dhaluu isii gootummaa isii argisiisa. Uumaa rabbiillee ta'ee dubartiin hunduu dubartiin ilmoo argachuun uumaa kenna kan rabbiin nuu kenne ta'ee dubartiin ciniinsuu tartu ciniinmattee ilmoo guddifattee rakkattee guddifattu goota. Rakkinni ciniinmuu jala taruu mataan isaa gootummaadha waan ta'eef. Dubartiin biyya biraa yookaan biyya Awurooppaa yookaan biyya Arabaa takka bar gootummaa san mo'achuu waan hin dandeenye gootummaa dubartiin keessattuu biyya teenyaa waan hin qabneef ta ilmoo ofii isiitii garaa ofii keessa baadhachuu uf sodaattee keessattuu biyya Ameerikaa kanatti Awurooppaa kanneenitti ilmoo yeroo ammaa kana haalli jijjiiramee ilmoo ofii dubartii garaa nama biraa keessa keettee ulfa garaa nama biraa keessa guddattee gaafa isiin tuun dandeettee mallaqaa jecha baadhattee ka fudhattutu jira. Kuni wal'aansoo jireenyaa mo'amuu jedhama. Dubartiin tanaa miti, dubartiin jagni, dubartiin goonni sanii miti. Dubartii Arabaa yoo argitan akka dubartii teennaa ciniinfatanii hin dayani. Maaliif gootummaan qaban ka? Jireenya mo'achuu hin danda'ani. Dubartii biyya keenyaa dubartiin teennaa goota. Jireenya ni kuffifti malee jalatti hin kuftu. Dubartiin biyya keenyaa qoraan baadhattee dugdatti. Ufafa irratti immoo ilmoo baadhattee mataa ishee irratti immoo midhaan baadhattee deemti. Maarree dubartiin bifa kanaan gootummaa isii jireenyatu isii mo'ate moo isitu jireenya mo'ate? Isitu jireenya mo'ate malee. Namni joonee fardan qabu kan itti baabura fe'adhee dhaquun jettu. Midhaan mataa isii irra kaattee ilmoo harka isiitti qabattee waan biraa dugda baadhattee akkasitti deemti. Bishaan baadhattee dugdarratti
yookaan mataa irratti ilmoo baadhattee deemti. Kuni maali? Jireenya mo'achuudha malee hiyyummaa isiitii miti. Dubartiin takka jireenya mo'atte ka jedhamu jireenya keessa jirtu sanitti mala ofii beektutti waan isii danda'amutti fayyadamtee rakkina san gaafa tarte dubartiin jireenya mo'attee jedhamti. Wal'aansoo jireenyaa fi dubartiin walii maali ka jennu dubartii biyya biraa irra keessattuu dubartii biyya keenya keessattuu dubartii Oromoo baay'inaan rakkina dandeettu rakkina baadhattu mana keessaa rakkoo feete yoo qabaate ta ilmoo ofii gattee biraan deemne. Rakkinni fedhe yoo isiirra gahe karaa abbaa warraa isiitiin haa ta'u karaa mana keessaa ganda keessaa haa ta'u biyya keessaa haa ta'u dhibee irratti haa ta'u dubartiin biyya keenyaa goota. Wal'aansoo jireenyaa ni mo'atti. Dubartii fi wal'aansoon jireenyaa walii maali inni jedhu dubartii biyya keenyaatiin silaa wal bira fidanii irra namatti tola. Keessattuu dubartii Oromoo dandeettuu rakkatteellee ka ilmoo isii rakkadheettee ciiftee ilaalle. Dubartiin biyya biraa yookaan biyya Eeshiyaa keessa jiran tunniin Arabaa tunniin bar quufa akka feetee keessa oduu jiraattu qabeenya feetee soo qabaattu ilmoo isii harmaan hoosiftu. Sababbiin isaa ni miidhama jettee sodaatti. Kun jatummaa yookaan jireenya mo'achuu miti. Dubartiin teenna garuu yookaan nyaattee garaa isii keessa waan ta'u ka harma sanuu yoo hoosiftee aanan sanuu daa'imaaf hin baafne yoo diqqaate biyaansi waggaa lamaaf ilmoo ofii daa'ima harma hoosisaa. Torban dungeenne deettee mana baaburaa yookaan dhaqataa bishaan waraabbataa. Wanni isiin gootee jireenya kanaan wal'aansoo bu'uuf hin goone hin jiru. Maarree dubartiin wal'aansoo jireenyaa fi dubartii walii maali yoo jenne tapha kubbaa miilaati jechuu hin dandeenyu. Taphni kubbaa miilaa namni kamuu haga dhumaa mo'achuudhaaf deema. Akka carraa ta'ee gareen tokko waan mo'atu malee garee lamaantu hin dorgomu. Anaaf wal'aansoon jireenyaa akkas dubartii fi wal'aansoon jireenyaa wal bira yoo qabu anaaf akkas. Dubartiin jireenya mo'achuudhaaf tattaafatti garuu dhumarratti dubartiitu mo'atee jireenya kuffisa jedhee amanaan. Keessattuu dubartiin keenya. Egaa kabajamtoota hordoftoota gola dubartootaa. Dubartiin keenya ta duraaniitiif nu warri ammaatu waliin madaallu. Nu jireenya xiqqoon nu ga'a. Jireenya xiqqoon nu mo'achuuf nu kuffisuuf ta'a. Isaan garuu jireenya ulfaataa jajjaba kana baadhataniitiin asiin nu gayan. Danda'anii asiin nu gayan. Nu garuu waan xiqqoon nu gahee jireenya akka nu kuffisu jalatteefna. Haadhaaf abbaan keenya abboonni keenya haati keenya garuu jireenya ulfaataa ka yeroo midhaan mana baaburaa dhaquun hin jirre harkaan daattee ana yookaan gara baattee yookaan dugda baattee yookaan mataarra kaattee daattee na nyaachiftee asiin nageette jireenya mo'atte. Ani yookaan manuti jireenya ammaa haalli ammaa kun dhaloonni qubee dubartiin ammaa tun mana baaburaatu fidanii yoo siif fidanii ibidda bobeessitee bilcheessuun yaada biraa keessas galchaa jira yookaan nu galchaa jira hunduma keenya ana dabalatee. Wal'aansoo jireenyaa bahuu qabna obboleeyyan keenya. Jireenya keenya kaleessaatii wal bira qabne dubartii keenya haadholee keenya kaleessaatii wal bira qabne duubni keenya kaleessa kan dhufne dubartiin keenya jabina akkamii qabdi jenneetiin jireenya keenya wal'aansoo bahuu qabna. Dhugaadha biyya namaa jirra biyya namaa jirra hundi keenya dalagaa abbaan mana jedhu san rakkoo nurra gahaa nurra gahaa dhugaadha. Ati goota taanaan bar waan hunda dandeettee baadhattee tokkoffaa maatii kee irraa fagaattee nyaata yookaan guyyaa tokkollee haadha abbaa kee malee nyaattee hin beekne nama rabbiin laaffisee malee nam tokko kushiinaa keessa nyaata kan keessii kaayanii achitti kophaa kan kee nyaattee akka adurree kana dandeettee baadhattee ciniinnattee. Maal laalteeti? Jireenya mo'achuuf baate san laalteeti. Wal'aansoo jireenyaatti jirta waan taateef. Malee akkamitti nyaata kana sirra naa kenna akkamitti kophaa kee nyaadha akkamitti yookaan waan ati itti nyaattee namni nyaanne jira mana tokko biyya Arabaa kana keessatti. Kana dandeettee ka duraan ati yookaan haati tantee waan ati itti dhudde keessaa afaan kan kee keessaa dhuddu. Waan ati nyaatte xayyafuu miti yookaan ceemuu miti. Ati ammoo uummanni akkana si jibbu
Ana jibbanii an ka dhufeef jireenya kee jijjiiruudha wal'aansoo jireenyaa bahuudha malee jibbaa isaanii irraa maal qaba jettee ufumansiiftee onnee guutuudhaan ka'uun kan kee wallahi dubartii cimtuu yookaan wal'aansoo jireenyaa baatee jireenya koffiftee yaani wal'aansoo baateeni ati mo'atteedha. Gootummaan dubartii biyya Arabaa akka tilmaamee dhumuu miti. Kasi mul'atu kaayyoo keessa boruu ta'uu qaba. Jireenya mo'achuudhaaf. Qabeenya dadhabdee akkasitti arrabamtee xixiqqaattee fiddee fi qabeenya yookaan teettee humna salphaan fiddee wal qixaa miti. Adeemsa bu'aa bahii jireenya namni si tuffatu, namni si xiqqeessu biyya namaa keessatti akka taatee fidduu fi namni hojjetee si kennu waliin madaalu. Wal'aansoo jireenyaatti jirti dubartiin biyya Arabaallee rakkinna hunda baattee. Kaayoo biyya ofii jirtu haati kan kee nyaata ol ka'ee nyaadhu jettee yoo si waamtu tokkoon keenya ni beekna. Ol ka'ee nyaadhuuf sa'aa sirra dhaabattu jira haati kee. Asitti garuu murattee baatee waan ta'eef jireenyaan halka ol qabadhee wal'aansoo bahee mo'adhattee baatee waan ta'eef uduu nam tokko si waamin, uduu nam tokko balbala sitti hin dhahin, uduu nam tokko waa siin hin jedhin sa'aatii warri ka'isiin jedhetti utaaltee ofii keetii kaata. Kuni maalinni jireenya mo'achuudha wal'aansoo jireenyaa bahuudha. Mo'attee jirta ati jireenya kan kee. Beettee jirta maalummaa kan kee. Maaliif akka biyya namaa dhuftee ni beettee jirta. Kaleessa nama eeggataa ture hadda of danda'eeti ufamansiisee biyya namaa dhufe namni na waamuu hin qabu namni na kaasuu hin qabu. Ufamansiisee waan manaa baheef beekuu qaba jettee bararraattee utaaluun sun maali riba keessa. Mo'achuu jechuu jireenya wal'aansoo jireenyaa. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaala Gola Dubartootaa dubartiin goota. Dubartii fi wal'aansoo jireenyaa walii maalii kan jedhuuf tapha kubbaa miilaati anaaf. Ammoo kan mo'atu wal'aansoo jireenyaatiif dubartii keessa kan mo'atu dubartiidha beekamaadha. Hunda dandeettee baadhattee rakkoo hundaa dabarsiti. Dubartiin anaaf goota. Kanaafuu rakkoo isin dhufee hundaayyuu maaliif akkana ta'a jettee hin gaddine. Wal'aansoo jirta waan ta'eef wal'aansoo keetti cimi. Yoo mana jirtu siin tollellee ay naan tola jedheen dhufne jireenya mo'achuuf dhufe akka ta'eetiin jireenya kana dabarsee jedhee ufamansiisi. Gaafa lakkiin galaa lakkii hin taanetti waan karoorfattee baateef uduun geessine galte immoo jireenya si kuffisee beeki. Wal'aansoo baateen keessaa jireenya si kuffisee malee ati jireenya mo'anne. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaala Gola Dubartootaa yeroo biraa barnoota wal fakkaatu hanga walitti deebinutti inshallah barnoonni dubartii ammas akkuma ta'uufee jira. Yaada keessan koomentii keessan waan ta'uu qabu waan isin dabaluu qabu waan irraa hir'isuu qabuu fi waan isin tolee waan isin jibbisiisee yoo jiraate koomentii keessan jala naa kaayaa isiniin jedha. Ani yeroo hundaa yaada keessan qeeqa keessan deeggarsa keessan kamuu fudhachuudhaaf balballi kiyya banaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Ana obboleettii keessan Aishaadha Gola Dubartootaarraa.